laalan duqeetiin fakkaatu. Duqeetii fakkaata garuu harkisoodha. Boqqolloo jiidhaa irraa hojjetama. Miti boqqolloo jiidhaa irraa hojjetama. Boqqolloon jiidhaan asheetii akkuma mukarraa cabeen miti. Amtuudhaan irraa akkana gadi seettaame shishee. Inni qaama jechuudha. Akka dur dhagaatti akkuma durii sana dhagaatti. Harkisoo boqqolloo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu dokter nagaa keessanii fayyumaa. Adda kun akka argitan wanni kuni harkisoo boqqolloo. Kursi harkisoo boqqolloo nyaachuuf isinitti agarsiisa. Ijoolleen baadiyyaan beektu harkisoo. Nyaata aadaa Jimmaa. Nyaata aadaa Jimmaati miti. Ijoolleen dimbeekaa Jimmaan keessaa. Benar, ini kan namanya. Bukan dari kemana? Mama gadani sih beka mah. Aku rekam beka. Akam tiga dah, bukan lagi dah dah. Tidak rekam kadang. Amma mak kanda kamu bawa kamu dulu. Agak anda kamu. Sarta tu ni ahli. Bapak saja kamu. Aman ni kuni dah sar kanda kan mau coba beranda kamu. Sar kanda kan. Ya sudah kan. Baik itu penjalan dan beda. Pasti saya kira kadang baik punya semua jalan. Kasi gamma jal kaba bishaan disti duwwaatti nam'ee anti kee bishaan kun danfee jira. Bishaan sa danfee itti naqama la bishaan kun bishaan danfee qophaadha. Sitti caccabsamee marqama gaa. Harkisoo nyaali yaannee dhenga gaafa galee jalqabaan isa nyaadda dhuguma yeroo biyya baanuu makkana kana nama yaadda. Biddeen amma ta'een argata malaa biyya arabaatti. Garuu wanti tokko tokko immoo hundi namaan milkaa'u. Amma yeroo boqqolloo asheetii fi maslatu hin ta'in jechuudha. Isa maal jedhama? Suma gannaa ga'ee jira. Ogaa namni akka barbaade harkisoo isaatti waajjii isaa danfisaa isaa. Isa dhufe mana baadiyyaa dhaqee. Isa dhufe. Akkuma argitan as ga'eera iddoodhaan viidiyoon jalaa dhaabbatee ture silaa hundas asinitti agarsiisennaan kaameraan fuulii ta'ee didee gemmoo keenya tun taane laa gemmoo hin qabnu yeroo taa'u didee gemmoo jira gurguddaa wayii sanamte miila lamaan waa tokkoon itti hojjetame. Tokkoon itti hojjetamee sagaratti gaggeeffamee miidhagfameedha. Si gannoo digadame tam deema bakka. Wanti hojii kun garuu ni raanfatama yeroo irraa turame. Moo yeroo isa biyyummaa kootti ta'eeti kan hin beeku. Garuu moo waan yeroo isa biyyummaa nyaatamee jaallatama moo miti? Tusi dambaranne hin jaallatamu. Lorry harkisoo jaallatani like godhashi. Esi like godhani kun nyaata akkasitti isin fidee dhufa. Waan isin qajeeltan hin dayyu isin fidee dhufa. Asii kasiin si qabu. An kaameraamanii dha. Maquma duqeetii fakkaata. Duqeetii fakkaata. Namni hin beekne duqeetii dhufa jedha. Duqeetii harka qabaa. Keenya nus irraa hojii. Malee silaa miillaan itti hojjetame jechuudha. Gemmochota guddatee almalaa guggufiin godhaan isaaniitiin.
كان هذا في جنة إنجلترا وما متي إن شاء الله ست قالوا كيف مرقة ده بس تشوفه يا لو كان ما لما جت تاني هنا بس تسي بتقول تستوفيرت في المرقة هذا لما تستوفيرت سيلا كل قاتل ما نافير لا لا بعنا جرب لي مش هنسى دفع مش هنسى ما تيجي ما سيلا تكمل ولا ما كمل أنا جارونا نتكلم دكتور مرة بس ما تكمل ولا نسيت أبغى تعرف Waduh mambar dan akan si beku, namun beku bala. Kalau gak kita nabah mana kesini kena mati sudah ni kita udah dah. Nanti bisa dah cerah, bisa dah cerah. Tiga nama, nama mereka. Mereka cikun bayi ada kah? Mereka mana ni itu mama sini jadi mereka sini. Mereka ada kayak ini. Niki mereka harus sulit ama. Nyata ada jemaah itu, ada jalan jemaah ni boleh jadi nanti kah? Wakana sheeti irraa hojjetame jechuudha harkiso namni beektan irra hedduun keessan hin beektanii yaada asitti agarsiisuu namoonni kajeeltanii jiraattan harkisoo akka kanatti harkisa makaalaa duqeetii miti immoo yeroo ilaalan duqeetiin fakkaatu duqeetii fakkaataa garuu harkisoodha boqqolloo jiidhaa irraa hojjetama. Mti boqqolloo jiidhaa irraa hojjetama. Boqqolloon jiidhaan asheetii akkuma mukarraa cabeen miti ta'amtuudhaan irraa akkana gadi seettaame ishee ni qaama jechuudha akka dur dhagaatti akkuma durii sana dhagaatti daakamaa Baaburatti sindaa kamti amma namni baaburatti sindaa minaan kan biraatitti naqataan yoo walirraan naqame yoo walirraan naqamus badaan suma dhagaamni hamti doqqoon iyyuu koo wantoonni garagaraa yeroo maashiniitti daakkatanuu fi yeroo dhakaatti daakanu tokko miti akkasii wanti durii wama duriitu akkaataa isaa makkaataa isaatii akkuma akka isaatii wajjin deema namni silixxaaneedha jedhee yeroo qusachuu jedhee waa baay'ee godhata dhakaattis baaburatti sin daakaa garuu immoo kunoonni kun isa dhakaatti daakame nyaanni ni kan jedhan inshallah wajjin amma kun amma bahuuf kaara bilchaateera bishaan meeqatti namni sadaffaadha moo afaffaadha kun sadii bilchaata qabeera miti baasuuf geenyeerraa duqeetii miti ishii namoonni nyaata kanan beekne duqeetii miti harkisoodha boqqolloo isheetirraa kan hojjetamu jechuudha egaa namoonni jimmaa taatan hin beektu nyaata kana yaada keessatti ijoolleen baadiyyaa niqqaan baanee dhakaatti dur sirriitti man niqqateettaas garuu yaadadhu wanta sabaa irraanfadha maa namni boqqolloo asheetii ga'e harkisoon nyaanne gaa asheetii dhuma nyaanne jedhamamti harkisoon beekamaa nyaata aadaa jiruudha baadiyyaa keessatti beekamaa magaalaanis maal nyaachuun nisu nyaata jechuun egaa nama baadiyyaa magaalaatti dhalatee guddate sun taane nama sila baadiyyaatti dhalatee nyaatee bare akkuma argitan kun ammarraa baheera dhadhaadha mattoodhaan nyaatama dhadhaan si nyaatama beekamaan isaa immoo dhadhaadhu dhadhaan nyaatama miti loqqoo dhadhaa kun amma bahee jira akkuma argitan ittoo fi kun ittoof dhadhaadha ittoof dhadhaa akkuma argitan kun loqqoo diimaa wal makame kun ittoodha
immoo marqaa sasilaati. Ayyaannu qaama nyaachuuf dhiyeeffachuu fi ayyaannu isiniin jenneerraa. Beektaa kana? Qollola? Marqaa harkisoo boqqolloon beektaa? Maal jedha? Beektaa? Yoo jettanii dhiyeessanii. Kusaayidha malee naannoo keessan hin jiru miti? Dibaaree hin jiru.